mata dureen qabannee jiru torban dhukkubbii fi sirnoota isaa kan jedhudha. Maalirraa kaa'ameeti torban dhukkubbii jedhamee kan inni waamameef. Ayyaanonni guyyaa kamirraa akka oolan kan murteessee kan hojjete sana. Isa dhumaa fi innis rakkina isa ijibbaata. Dhukkubbii isa ijibbaata. Torbeen dhukkubbii kun sooma gooftaa hojii akkamitti ol qabachuu danda'a? Kan waggaa guutuu sirni tajaajilaa gaggeeffamaa turan amma kan dhaabbatu. Waggaa guutuu kan hin gaggeeffamne amma garuu kan gaggeeffamu. Garuu sababiiwwan gurguddoo lamaaf gaggeeffama. Dursee kan beekamuuti qabu jechuudha. Adda keenya lafaan geenye harka keenya lafaan lamaan akkatti lafaan geenye jilbi keenya lafa ga'ee torban kana keessa kan hin raawwatamne ni jiru. Fakkeenyaaf qiddaasii yoo fudhadhe qiddaasiin guyyaa kamisaadhaan alatti torban dhukkubbii kana keessatti hin qaddafamu. Kiristinnaa yoo ilaalle kiristinnaanis akkasuma torbee kana keessa hin kaa'amu. Fitaatii yookaan immoo hiikuun hin taasifamu. Kadhannaan waadaa isaan kun hin raawwataman kanneen kana fakkaatan ni jiru. Kanaaf akka hin dubbifamneef kitaabonni dhorkaman jiru. Fakkeenyaaf kitaabonni akka Galata Maariyaamii, Malkaa Maariyaamii jedhamanii kan waaman jiru kitaabonni kiristaana keessa. Isaan kun jiru yoo jiraatan maaliif kanneen immoo caalaatti akka dubbifamaniif yookaan caalaa eeyyamaman immoo jiru. Sirriitti kitaabni eeyyamamuu fi dhorkamu hin jira. Dhimma fannoo wajjin qabatee keessatti yeroo dhukkubbii namoonni baay'een mallattoo fannoodhaan mallatteeffachuu, fannoo dhungachuu, naxalaallee bifa fannoodhaan uffachuu kana dabalatee hanga fannoollee mormarraa ofirraa baasutti harka wal qabachuun hin jiru. Mallattoo fannooti walitti morma keenya walitti hirkisnee nagaa wal gaafachuunis hin jiru. Halkan sana isa qidaamii guyyaa oolan sanaan galgalas gaafa galanotoo nyaati ganamas gaafa bar'een qidaamii barii sama xiqqaa sama duraa jalqabaa sanas otoo nyaatiin guyyaa guutuu ittiin oolanii hanga halkan gooftaan keenya Kiristoos du'aa ka'e jedhamee labsamee fakkeenyaaf kan akka mulluu hojjechuu mulluun hojjetama. Dhalladuun mataatti hidhachuun keessumatti guyyaa gaafa qidaamee kan irraa raawwataman ni jiru. Miila qullaa deemuu. Miila qullaa deemuu kan jedhamee fi miila qullaa inni callisniiruma tilmaamaan gaggeessuu hin qabnu, tilmaamaan sagaduu hin qabnu, tilmaamaan soomuu hin qabnu, tilmaamaan waaqessuu hin qabnu. Yesus Kristos Waaqayyoodha jettee tawaayidoon wangeelaa nu barsiisa. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon ameen. Ameen. Hordoftootaa fi daawwattoota miidiyaa Sotoriyaa bakka garaagaraa ta'uudhaan sagantaa kana hordofaa kan jirtan hundumtuu nagaa Waaqayyoodhaan akkam jirtu akkam yoo nageessan ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u jechaa akka yooma Waaqayyootti guyyaa irraa mata duree adda ta'e sagantaa keenya sagantaa dhimbiibbaadhaan qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Mata dureen nu qabannee jiru torban dhukkubbii fi sirnoota isaa kan jedhudha. Keessummaa nuti qabannee jirru immoo abbaa keenya kabajamaaf jaallatamaa kan ta'an Malaaka Salaam Luba Misgaanuu Agasaadha. Isaanis gidduu keenyatti argamanii jiru. Abbaa keenya baga nagaadhaan gara istiidiyoo keenyatti nagaan dhuftani. Tole isinis baga nagaan nu eegdanii guyyaa kana geenye akkaataa kanaan wal agarree dhimma dhukkubbii gooftaa keenya irratti dubbachuudhaaf kan nu geessu Waaqayyoof galanni haa ta'u. Ameen. Miidiyaa keenyaafis haaraa miti kanaan duras dhiyaattanii beektu. Caalatti immoo nu jajjabeessaas turtan wajjin dhaabbattanii hanga kanarra akka geenyuudhaaf duuba keenya turtaniitu nu wajjin taatanii haa ta'utii gabaabaa immoo akka yooma Waaqayyootti akkuma beekamu yeroo nu keessa jiru yeroo soomaadha. Soomni kun sooma guddaadha, sooma Faasikaa jechuuti. Mana kiristaanaa keenya keessatti kiristaanota keessattis baay'ee beekamaadha. Addatti immoo torban gara dhumaa kun soomaan kana keessaa bifa adda nama. Isa kana wajjin wal qabsiisee kiristaanonni sirna waqtii dhukkubbii kanarratti hubannaa gaarii akka isaan qabaataniidhaaf sagantaa nuuf qopheessine jechaadha. Gara sanaatti seenuudhaaf gaaffii kee warraan eegala. Gaaffii ni jalqaba. Moggaasa maqaa irraa yoo eegalu torban kana torbee dhukkubbii jennee moggaasuun maaliif barbaachisa? Maalirraa kaa'ameeti torban dhukkubbii jedhamee kan inni waamameef? Tole galatooma. Jalqabumarraa akkuma kaastan sababiitti torbeen kun torbee dhukkubbii jedhamee sababii mataasaa waan guddaaf olaanaa of keessaa qaba. Kunis walumaa gala dhukkubbii gidiraa dhiphinaa gooftaa keenya Yesus Kiristoos irraa ga'een waliin qabsiisuudhaan manni kiristaanaa keenya kana moggaasteetu jirti. Akkuma beekamu jalqabaa sooma guddaa sooma gooftaa keenya irraa eegalee torbeewwan jiran maqaa moggaafa mataa isaatiin kan kee guyyaa jalqabaa bu'aatii gooftaa keenyaa achi qulqullummaa guyyaa qulqullina jettee achi mana kiristaanaa yookaan mikuraaf jechuudhaan
sanatti aansuudhaan immoo waa'ee namicha dhukkubsataa Matsaagoo kan jedhamu walakkaa Soomaa kan Dabra ዘይት gaaraa Tulluu Ejersaa jechuudhaan sana booda immoo tajaajila gaarii sanatti aansee Niqoodimoos jechuudhaan sanatti fuudhaan immoo akkuma kana ayyaana Hosaayinaa isa guddaa sanas akkaataa kanaan kabajuudhaan manni kiristaanaa keenya dabarsite jechuudha. Walumaa gala soomni gooftaa keenya soomni guddaa kun tokkoffaa soomni mataa isaatti guddaadha yeroo dheeraa qaba guyyoota 55 of keessaa qabaata. Sanatti aanee torbeen dhumaa kun immoo seenaa addaa of keessatti qabaatee jira jechuudha. Egaa hayyuu mana kiristaanaa keenyaa kan ta'e isaan keessaa tokko kan ta'e jechuudha. Dimiixiroos kan jedhamu Phaaphaasii eebbifamaa mana kiristaanaa keenyaa bara sanatti mana kiristaanaa Iskandariyaa kan bulchaa ture Dimiixiroos seera mana kiristaanaa kana keessumatti ayyaanota gurguddoo ayyaanonni xiqqoon sanbattan bifa kamiin akka isaan kabajaman seera kana kennaa iccitii addaa Waaqayyo isaaf kenneen ayyaanonni guyyaa kamirraa akka oolan kan murteessee kan hojjete sana ayyaana abbaan keenya qulqulluu Dimiixiroos hojjetee fi akka mana kiristaanaa Itoophiyaatti immoo qulqulluu Yaareed kitaaba isaa waa'ee yeedaloo sirna mana kiristaanaa hojjete kanaan waliin simsiisuudhaan manni kiristaanaa keenya har'aa sirnoota ayyaanota jiran sirna isaa hordofuudhaan gaggeessite jechuudha. Kanumarraan kan ka'e akka Dimiixiroos qulqullichi Phaaphaasiin Dimiixiroos hojjete kanatti Hosaayinaa bariidhaa jalqabee ayyaanonni jiran walumaa gala hanga dhufaa hanga du'aa ka'umsa gooftaa keenya Kiristoos kan jirani wiixataa jalqabee hamma sanbata guddaatti kan jiran torbeen kun torbee dhukkubbii jedhameetu waamama kanaan moggaafama. Kunis ka'umsi isaa maali yoo jenne dhalachuu gooftaa keenyaan dura fannifamuu du'uu isaatiin dura waggaa hedduun dursee raagni dubbatamee jira. Raajaan Isaayyaas raajichi Isaayyaas raajisaa boqonnaa 53 lakkoofsa 3 eegalee waa'ee kana bal'isee dubbateetu jira. Inni gooftaan keenya dhukkubbii keenya nuuf jedhee baatee dhukkubsachuu keenya nuuf dhukkubsatee madaa'uu keenya nuuf madaa'ee eega jedhee booda madaa'uu isaatiin dhukkubsachuu isaatiin nuti fayyine jedhee ganaa fuula duratti gooftaan keenya dhalachuuf waggaa hedduun hafeetu jiru. Inni garuu mul'ata kana argee raajuu isaatiin ibsee jira jechuudha. Egaa akkuma raajame kanatti immoo guyyaa isaa bara isaa eegee akkuma Addaamii fi ilmoo Addaamiif waadaa galii sana waadaa sana galee yeroo isaa eegee guyyaa isaatti hin dabalirraan inni hir'isri bara 5,500 turee booda gara addunyaa kanatti dhufee dhalatee addunyaa kana keessas waggaa 33f eega turee booda dhuma waggaa jala dhuma umurii isaa waggaa 30 sanaan booda waadaa dhalamaaf raawwate isa hunda sana isa xumuraa sana kan ittiin goolabe waan ta'eef yeroon kun yeroo gooftaan keenya Kiristoos ittiin dhukkubsateedha. Yeroo kaan caalaa akkuma beekamu dhalachuun isaa eessatti akka ta'e beekama dallaa saawwaa keessatti dhalatee iddoo kabajaa iddoo ulfinaa miti inni sun rakkina tokko isa dhalatee darbee immoo godaaneera. Godaansa sana booda immoo mana qulqullummaa keessatti suuraa adda addaatti mul'ate kallattii adda addaatiin karaa carraan ittiin addunyaa kana keessatti fooniin guddate kun haala gammachuu haala miidhagaa haala bareedaa ta'e haala ulfaata rakkisaadhaan darbeera. Qormaata hedduu keessa darbeera jechuudha. Sana hundumaa darbee umurii isaa waggaa 30tti immoo laga Yordaanositti cuuphame. Cuuphaa isaa booda immoo otoo waliin utuu hin buliin gara Kawaala Gadaamaa Qorontoos deemee guyyaa 40 halkan 40 soomaa tureera. Sooma sana ba'eetu harka seexanaatiin kallattiidhaan seexanni itti mul'atee qormaata gaaffiiwwan gurguddoo 3 isaaf dhiyeessee qormaata sanas innis foon ta'etu jiru waaqas waan ta'eef deebii qormaata seexana sana injifatee nuuf fakkeenya ta'uudhaan injifatee sana booda eegala kana xumuree booda soomuu isaatiin rakkina argaa ture. Sooma sana boodas qormaanni diraan afurraamaan isaarraan ga'eera. Sana boodas immoo taateewwan addunyaa kana keessatti dabarse. Sana booda waggaa 3 sooma isaatiin booda waggaa 3 addunyaa kana keessa dabarseera. Barattoota isaa walitti qabee yeroo barsiisu raajiiwwan adda addaa hojjetu kallattii adda addaatiin warri akka jibbaatti akka diinaatti isa jibban Fariisota Saduuqota warri jedhaman walumaa gala Yihuudoonni jibba sarraa waan qabaniif
kallattii adda addaatiin qormaata guddaas qormaata xiqqaas irraan ga'aa turaniiru. Inni ammaa dhukkubbii jedhamee kan moggaafame kun garuu guyyaa dhalatee eegalee hanga yeroo kanaatti kan taateewwan qormaata rakkoowwan isarra ga'an olitti ulfaata waan ta'aniif isa dhumaa fi innis rakkina isa ijibbaata. Dhukkubbii isa jibbaataa nuuf jecha dhukkubbii nuti dhukkubsachuutii qabnu sana addaamiif ijoolleen addaam hundumtuun kan isaan dhukkubsachuu qaban sana waan dhukkubsateef sana yaadachuudhaan manni kiristaanaa sana yaadachuudhaan torbeen kun torbee dhukkubbiiti. Dhukkubbiin kun dhukkubbii gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos dhala namaaf jedhee dhukkubsateedha. Dhukkubbiin gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos inni dhukkubsate kun immoo gama biraatiin dhukkubbii keenyadha. Dhukkubbiin keenya immoo dhukkubbii mana kiristaanaati. Dhukkubbiin mana kiristaanaa immoo dhukkubbii waliigala amantootaati. Kanaafuu torbeen kun torbee dhukkubbii jedhamee kallattii kanaan hayyootaan moggaafamee jira jechuudha. Abbaa keenya guddaa galatooma gaaffii isuma kana hojii gaaffii kana ilaa soom bahi sooma gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos torban kun akkamittiin wal qabachuu danda'a? Keessumattuu torbeen dhukkubbii kun sooma gooftaa wajjin akkamitti wal qabachuu danda'a? Gooftaan keenya fakkeenyaaf waggaa 30tti kan isaan sooma kan inni sooma waggaa 30ttidha. Kan inni fannifame yookaan gidiraa dhiphina kana kan inni argamu waggaa 33 boodadha. Waggaa 3 booda jechaadha. Kan akkamitti nuyi itti funnee kabajuu dandeenya yaadota kana lamaanii? Tole galatooma yaada sirrii gaaffii sirriidha. Ayyaanni dhukkubbii gidiraa gooftaa keenyaa sooma isaa wajjin akkamitti walitti qabatee jira kan jiru gaaffii sirriidha. Sababiin isaa seenaa isaa boodatti deebinee gaafa laallu bara adda addaa yeroo adda addaa kan hojjetame yookaan immoo seenaan kun kan ta'e yeroo tokko kamma ilaalaa itti deemaa jiru kanatti tunteen baroota adda addaa kan gaggeeffamedha. Gooftaan keenya kan tsoome cuuphamee waggaa 30 umurii isaatti waggaa 30 cuubamuun isaan beekama. Cuuphamee booda immoo gara kawaalaa deemee tsoomarra ture halkan 40 guyyaa 40 tsoome jechuudha. Amma tsoomni nuti tsoomnu matuma isaatti iyyuu tsoomichi baay'inni isaa 55. Gooftaan kan tsoome immoo 40dha. Akkamitti akkana ta'e maaliif walitti dhufisa jedhu gabaabsanii ilaaluudhaaf seenaaleen manni kiristaanaa ayyaanota qabdu yaadannoo isheen taasistu hedduudha. Guyyoota waggaa tokko keessa jiran ol caalaa baay'ata kan kabajamu sun jechuudha. Maaliif achi dhuftee mana kiristaanaa jaarraa hedduu lakkoofsistee waan dhufteef. Jaarraa hedduu manni kiristaanaa lakkoofsitee dabarte kana keessatti immoo Waaqayyo jaarraa hundumaa keessa qofaa miti guyyaa guyyaatti iyyuu seenaa gurguddaa hojii ajaa'ibaa guddaa hojjeteera jechuudha. Hojii ajaa'ibaa manni Waaqayyo hojjetu kana immoo manni kiristaanaa ragaa ba'uu waan qabduuf tokkoyyuu isa bira hin darbiin hamma ishee danda'ametti hojii Waaqayyo ragaa ba'aa jiraachaa waan darbuuf dhalootaa warra dhalootaatti daddabarsaa ishee irraa waan eegamuuf kana hamma danda'ametti warra baay'ee gara tokkotti fiddee warra waggoonni yeroon walirraa fageesse walitti fiddee garuu sababii kana ta'eef walitti hin fide. Sababii kana ta'eef ji'a akkasii keessa ayyaanota kana wajjin akkatti akka inni kabajamu taasise jettee dhaloota isheetti barsiisaa daddabarsaa jiraatti jechuudha. Haaluma kanaan akkuma torbeewwan sooma kana keessatti kallattii adda addaatiin barumsi karaa hayyoota adda addaa kennamaa ture. Soomii 55 soomnu kana keessaa torbeen inni jalqabaa sooma hirqaa jedhameetu beekama. Inni guyyaa torbadha. Kanaafuu inni sun yeroo biraa taateen ayyaanni sun soomni hirqaal sun yeroo biraa ta'eetu jiru garuu kanatti fidame kana wajjin waliin ta'e sooma gooftaa keenya wajjin seenaan inni qabatus waa'ee fannoo gooftaa keenyaaf soomuu yeroo lammaffaaf fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos booji'amee badamee harkaa alagootaa gahee deebi'ee mana kiristaanaatti mana amantaatti deebi'uu sana wajjin waan wal qabatuuf waa'ee fannoo isaa fi waa'ee gooftaa keenya wajjin waan wal qabatuuf kana wajjin haa ta'u jechuudhaan keessumattiyyuu hayyoota qulqulloota turan keessaa qulqulluu hayyuu Dimeexiroos seera kana kan hojjete jechuudha. Kitaaba Baara Hasaab jedhamu sanarratti akkaataa kanaan ayyaanonni kamtu waliin ta'uu qaba. Sanbata kamirratti kamtu kabajamuu qaba. Maaltu moggaafamuu qaba jedhee akkaataa kana waan moggaaseef moggaasa afura qulqulluutiin abbaan keenya Dimeexiroos afura qulqulluutiin guutamee moggaase kanarratti hundaa'uudhaan manni kiristaanaa sana gaggeessaa jirti jechuudha. Kanaafuu torbeemti inni jalqaba mataan isaa kan gooftaan keenya sobheetu hin ta'in yaadannoo mooticha Hirqaal mana kiristaanaaf oolmaa guddaan inni oole sana yaadachuudhaan inni jalqabaa sun akkaan tsooma jechuudha. Tsoomni galee torbii isa jalqabaa kun sanbata jalqabaa irraa eegaleetu tsoomni guyyaa 40 halkan 40 kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos itti fufeetu soomama yaadannoo sanaan jechuudha.
Sana booda immoo inni kun hammoomitti kan jirudha hanga guyyaa Hosaa'inaa sanatti kan jiru kuni tsooma gooftaan keenya Kiristoos tsoome jechuudha. Hosaa'inaan yookaan immoo ayyaanni Hosaa'inaa mataansaa kan yeroo gooftaan keenya Kiristoos soomuu isaa sana wajjin kan wal qabatu tun ta'in akkuma duraan jenne kan Dimixiroos walitti fide malee ayyaanni Hosaa'inaa yookaan gooftaan keenya Kiristoos harreera taa'ee mana qulqullummaa gara Yerusaalem kan seene ayyaanota akkaataa kanaan sooma isaa sana guyyaa gooftaan keenya guyyaa 40 halkan 40 soome sana wajjin taateewwan san guyyaan isaa yeroon isaa akkaataa kan waliin qabatu. Yeroowwan adda addaa ture amma garuu sabiiwwan duraan kaasne sanaan yeroo akkasitti haa ta'u ayyaanni isaa kanaan wal qabata jechuudhaan ayyoonni mana kiristaanaa kan bu'uursan yookaan immoo dhagaa bu'uuraa kan ka'aniin har'as sunitti ufee jira jechuudha. Sana booda garuu ayyaanni Hosaa'inaaf gidiraan gooftaa keenyaa yookaan immoo dhukkubbiin gooftaa keenyaa garuu kan waqtii tokko yeroo tokko keessa naannoo tokko keessa kan gaggeeffame yookaan immoo kan ta'edha jechuudha. Kanaafuu haala kanaan yeroowwan adda addaa bara adda addaa keessa kan ta'an sun dhimmisaa dhimma gooftaa keenya Kiristoos wajjin wal qabata. Darbee immoo gidiraa kana keessa seeronni ta'an haalli itti gaggeeffamu soomaan kadhannaan sirna adda ta'een sirna waaqeffannaa addaatiin tajaajila addaatiin gaggeeffamu waan ta'eef inni kun kallattumaan ayyaana yookaan sooma gooftaa keenya wajjin wal qabachuu qaba jechuudhaan hayyoonni mana kiristaanaa kan murteessan waan ta'eef akkaataa kanaan gaggeeffama jechuudha. Abbaa keenya karaa bareedaa ta'edhaan kan isin nuuf kaastanii guddaa nuuf galatooma. Gara gaaffii lammeeffaatti yoo darbuu barbaadu boodara tokko tokkoon kaasnee ilaaluu dandeenya keessumattuu waa'ee sirnoota torban kana keessa jiranii hanga haa ta'uti garuu hanga sanatti akka waliigalaatti yeroo kaasu waqtii kana keessa keessumattuu sirni waaqeffannaa mana kiristaanaa fi jireenya kiristaanotaa kan yeroo kaan irraati adda ta'eeti kan inni mul'atu. Akka yeroo kanatti hin mul'atu jechuudha. Guyyaa tsoomawwan yeroo tsoomawwan darban faana yoo madaallu yeroo tun keessumattuu torban dhukkubbii kun bifa addaattiidhaan kan inni jiru. Keessumatti immoo wantoonni torban kana keessa dhorkaman ni jiru. Kanneen immoo karaa biraatiin kanneen immoo hin dhorkaman akka raawwataman taasifaman ni jiru jechuudha torban kana keessa. Kanaaf egaa torbeen kun akka addaatti akka yaadatamuuf maaliif ta'e haalota kanaan dabalees immoo sirnoonni hundaa'an kuni kiristaanni tokko akka dirqamaatti immoo akka mirgaattidha sirna kana raawwachuu kan inni danda'u. Tole gaariidha. Ayyaana kana keessa yookaan immoo torbee dhukkubbii kana keessa sirni manni kiristaanaa gaggeessu waan hedduun isaanii jijjiirama. Haala adda ta'een gaggeeffama. Kan waggaa guutuu sirni tajaajilaa gaggeeffaa turan amma kan dhaabbatu. Waggaa guutuu kan hin gaggeeffamne amma garuu kan gaggeeffamu kan taasifamu kan dhorkamanii fi kan eeyyamaman jiru akkuma kaaste jechuudha. Kun maaliif yoo jenne yaadannoon torbee dhukkubbii waa'ee gidiraa gooftaa keenya Kiristoos wajjin kan wal qabatu akka jirutti ta'ee garuu sababiiwwan gurguddoo lamaaf gaggeeffama. Dursee kan beekamuuti qabu jechuudha. Sababiiwwan gurguddoo torbeen dhukkubbii kun ittiin gaggeeffamu keessaa inni tokko akkuma jenne gooftaan keenya Kiristoos nuuf jecha gidiraa sadhumaa qormaata sadhumaa dhukkubbii sadhumaa hamma sadarkaa du'utti fannoo irratti hamma fannifamutti fannoo irratti lubbuu fuunsa hamma addabuutti sana darbee hamma awwaalamutti kan itti ga'e waan ta'eef yaadannoo inni guddaa fi inni olaalaan isa sana. Inni lammaffaan immoo kan bara kakuu moofaa taateewwan guyyaatti addaam dogoggora isaatiin seera waaqayyoo abboommii waaqayyoo cabsuu isaarraa kan ka'e jannata keessaa guyyaatti ba'e eegalee hanga guyyaa gooftaan keenya Kiristoos dhalatee nama ta'e addunyaa kana keessa deddeebi'ee fannifamee du'ee awwaalamee awwaala keessaa du'a keessaa ka'ee fayyina isa dhuma jireenya kiristaanummaa isa haaraa jireenya amantoota warra waaqayyoon amanan jireenya haaraa arganne sana inni sun dhufutti gidiraa bara 5,500 ilmoo namarra dhala namarra ture sana kan itti yaadatamu jechuudha. Keessumatti iyyuu torbeen kana keessa sanatu yaadatamu jechuudha. Sababiin isaa manni kiristaanaa hamaa tures hamaa darbe sanas hin dagattu. Taateen akkasii uummata korra ijoollee korra anarra geera jettee waan yaadattuuf jechuudha. Gammachuu argattes ulfina argattes kabaja argattes otoo hin hambisiin otoo ittiin dabaliin otoo irraa hin hir'isin seenaa waaqayyoo ofiisaas kallattiidhaan qulqulloota isaarras bulee wanta inni dhala namaaf mana kiristaanaaf hojjete sanas otoo hin hambisiin dhalootarraa gara dhalootaatti waan daddabarsituuf
gaarummaa isaas gidiraa jirus gammachuu jirus dabarsite jechuudha. Kanaafuu inni lammaffaa kun bara kakuu moofaa keessatti taateewwan hedduutu rakkoo kan ta'an ture. Dhalli namaa akka jirutti fayyina tun argatiin otuma gaarii hojjetaniyyuu yeroo itti fayyinni hin jirre osoo sirriitti seera qabeessaan waaqa isaanii warri waaqeffachaa turan abboommi isaa warri eegaa turan isaaf amanamanii warri jiraatan illee otoo hin hafiin sababii balleessaa cubbuu Addaamii fi Hewaaniin irraa kan ka'e hundi isaaniiyyuu gara Sii'oolitti galaa akka isaan turan kitaabni qulqulluun itti hima jechuudha. Museedhaa jalqabee dhiifama Addaamii jalqabee hamma Museetti diini namoota hundumaa injifate kan mo'ate jedhee qulqulluun Phaawulos ergaasaa gara saba Roomee boqonnaa 8:4 eegalee akkuma dubbatee jechuudha. Dhalli namaa hundumtuu hamma dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti du'a jala bittaa seexanaa fi bittaa du'aa jala bittaa cubbuu jala waan tureef yeroo akkasii keessa dabarsiiree jechuudhaan jireenyi isaa walumaa gala torbeen kun torbee dukkanaan fakkeeffamudha jechuudha. Torbee gidiraati, torbee dhiphinaati. Kanaafuu tajaajilli sirni tajaajila manni kiristaanaa gaggeeffamus isa guyyoota kanneen biroo ji'oota dabarsan keessatti sirni tajaajila ishee hundumsaa baay'inaan jijjiirama jechuudha. Gama tokkoon gidiraanni nuuf dabarsina yaadachuudha. Gama tokkoon immoo taateewwan kakuu moofaa keessa gidiraa seenaa dhala namaa kakuu moofaa keessa ture sana yaadachuudhaan waan akkasii keessa turre afaan keenya hiikkannee dubbachuu bilisummaan haasa'uu bilisummaan waaqeffachuu hin dandeenye bilisummaadhaan waaqeffanneeyyuu kabajan arganne fayyina arganne gara du'aatti turre malee du'arraa gara du'aatti gaggeeffamaa turre malee kabajan arganne waan ta'eef jechuudhaan yaadannoo rakkoo qormaata gidiraa du'a kakuu moofaa keessa ture sanas yaadachuurraan kan ka'e taateewwan hedduun isaanii bifa kanaan jijjiiramu jechuudha. Manni kiristaanaa sirnoota kana gaafa hojjettu akka dirqamaatti immoo namoonni akka mirgatti qabachuu danda'u sirnoota kana keessumattuu yaadannoo sirraan ka'anii walqablee gaariidha. Tajaajila manni kiristaanaa raawwatu sirna manni kiristaanaa raawwatu kamiyyuu amantoota isheetiif kun mirgadha kun dirqamadha kan jedhamu jiru. Jalqabuma isaa gara mana amantaa kana amanuun keenya waaqa keenya amanuun keenya mirga keenya jalqaba irratti jechuudha. Beekumsa bilisaan nuuf kennameen kan amannu beeknee adda baafannee amantaa kamiin sirna kamiin akka jiraachuu qabnu amanneetu keessa jiraan. Hamma mana kiristaanaa kana keessa jiraannetti immoo waan manni kiristaanaa raawwatu sirna isheen gaggeessu hundumaa waggaatti amma waggaatti guyyaas ta'e galgalas ta'e sa'aatii kamitti hojjedhaa raawwadhaa kanaan nu baasa. Sirni kun adeemsi kun kanaaf ta'e jettee kan isheen raawwattu hundumtu ittiin jiraachuun dirqama keenya jechuudha. Amantoonni kan amanan mana haadha isaanii seera mana haadha isaanii kan taate mana kiristaanaa hordofanii akkaataa isheen qajeelfama isheen dabarsitu sanaan ittiin jiraachuun mirga filannoo keessa kan galu mirga moo dirqama jedhamee filannoo keessa kan galu otoo hin ta'in ittiin jiraachuun dirqama keenya barbaachisaadha kan jedhuun ittiin amanneetu keessumattuu somaa dhukkubbii gooftaa kana keessatti wantoonni baay'een tarii fuulduratti kaasuu kan dandeenyu haala adda ta'een haalli itti soomnu haalli itti waaqeffannu haalli itti kadhannu haalli itti sagannu hedduun isaa addadha. Sana hordofneetu tokkoffaa gidiraa amma jenne yaadannoo kakuu moofaa yaadachuudhaan gidiraa gooftaa keenya yaadachuudhaan akka olaanaatti jechuudha. Sanaa gaditti immoo cubbuu keenya yaadachuudhaan cubbuu keenya waa'ee balleessaa keenyaaf dhiifama ittiin gaafachuudhaan sana qofaatu hin ta'in namoota waliin wal dhabnee jirru wajjin illee yerootti irra caalaatti yeroo kaan inni naaf jedhee eega du'e ani immoo balleessaa obboleessa koo obboleettii koo ishee xiqqoo kana dhiisuuf hin qaba jennee irra caalaatti sana faa yaadannee kan ittiin yaadannoo addaatiin tajaajilamnus waan ta'eef amantoonni hundumni keenyayyuu kan barbaachisaadha dirqama kooti sirna mana kiristaanaa kooti seera mana kiristaanaa kooti jennee gammachuudhaan eegnee seera isaa guutuu kan ittiin raawwannudha raawwatamaas kan jiru jechuudha. Guddanaaf galatooma gara gaaffii sadeeffaatti yoo darbu keessumattuu wantoota waaqtii kana raawwataman wajjin wal qabsiisee kan kaasuu barbaadu waaqtii kana sirna waaqeffannaa mana kiristaanaa keessatti akkuma arginu yeroo kaan caalaa saganni waqtii kana kan torbee kana keessa sagadamu hin dheerata kan baay'ata kadhannaanis immoo kan yeroo kaan caalaa
ni dheerata qabiyyeen isaas immoo akkasuma ni baata sooma hojii yoo ilaalles soomni torban kana keessa soomamu kan yeroo kaan irraa hin dheerata amma nyaanni namoonni nyaatan illee baay'ee xiqqaata jechaadha. Inni kun manni kiristaanaa gaafa kanaan hundeessitu maaliif taasiste haala kanaan torban kana keessa isaan kan irraa adda taasiste jechaadha. Tole ulfaadha. Maaliif taasiste isa jedhuuf ittiin fayyadam gabaabinaa jechuudha. Ittiin fayyadamnee akka ibbattiin argannuuf kan jechaa jirru kakuu moofaa keessa gidiraa guddaa argaa turanii isaan sun gidiraa argan jechuun nutis gidiraa argineerraa. Sana darbee immoo gidiraa kakuu moofaa keessaa ulfaataa ture sana nurra dabarsuuf jecha gooftaan keenya gara addunyaa kanatti dhufee ba'aa nuyi baachuu qabnu, du'aa nuti du'uu qabnu, madaa'uu nuti madaa'uu qabnu, dhukkubsachuu nuti dhukkubsachuu qabnu, madaa'ee dhukkubsate isa kakuu moofaa keessa ture sana nurra dabarsee amma bilisaan gammachuudhaan nageenyaan jaalalaan waliigalteedhaan akka nu jiraannu gammachuu ulfina guddaadhaan akka nuti waaqeffannu nu taasisee jira jenneetu yaadannoo sanaan kan amma sirni kun gaggeeffamu. Kanaafuu yaadannoo sanaa yeroo yaadannoo sana keessatti tokkoffaa akkuma duraa kaasnee sirni sun sana yaadachuudhaan kan jijjiiramu nutis sana hordofneetu yaadannoo gooftaa keenyaa raawwannu inniyyuu anaaf jecha hamma kana beela'e, hamma kana dheebote, hamma kana dhukkubsate, animmoo yoo xiqqaate sirna manni kiristaanaa qopheesse sana hordofeen kadhannaa dheeraa, sooma dheeraa, tajaajila dheeraa, sagada dheeraa taasisuu qaba kan jedhuun manni kiristaanaa qopheessitee jirti jechuudha. Fakkeenyaaf gidiraa gooftaan Yesuus Kiristoos torbee kana keessa erge keessaa waan hundaa olitti baay'ee ulfaataadha. Otoo haala koofnu jennee reebamuun inni reebame, beela'uun inni beela'e, dheebochuun inni dheebote, dhukkubbiin inni dhukkubsate, sooma nuti tsoomnu, sagada nu sagannu kun isa hingitu. Fagoo caalaa jechuudha. Nuti namoota waan taaneef, nama foonii dadhaboota waan taaneef waama xiqqoo waanuma dandeenyu haa goonu jechuudhaan kadhannaan kun sirna kanaan gaggeeffama jechuudha. Tarii waa'ee kadhannaatti sirnoota jiranitti maa deeminu? Yeroo kaan haalli mijataa waan hin taaneef namni hundumtuu hojjetee dafqee humna isaatiin ba'ee galee bu'ee ba'eetu ittiin jiraata waan ta'eef akkaataa makkeenyaa hojii isaatti jireenya isaatti ittiin jiraata waan ta'eef malee sirni tajaajila kan gaggeeffamu inni amma fakkeenya amma kana keessa guyyaatti sirni kadhannaa yeroo torba gaggeeffama. Ganama barii jalqaba. Achi sa'a 3 irratti tufa, sa'a 6 irratti tufa, sa'a 9dha, sa'a 11 yookaan galgala jechuudha. Achi yeroo ciisichaa halkan walakkaa jechuudha. Yeroowwan kadhannaa torbaan kun yeroo kana qofaa miti. Akkuma waliigalaatti waggaa guutuu keessa guyyootaan jiran hundumarraa kiristaanni tokko kan amanaan tokko guyyaatti yeroo torba kadhachuu qabaadha. Inni sun hunduma keenyaaf barbaachisaa fi ittiin fayyadamuu ittiin jiraachuu kan qabnu ta'e akka jirutti yeroo kana keessa garuu irra caalaattu yaadannoo addaa kana kan ittiin yaadannu waan ta'eef manni kiristaanaa kadhannaa yeroo dheeraa sa'aatii sanarratti hundooftee ganama tokkottee maqaa abbaa ilmaa qulqulluu ittiin yoo jalqabdu isa ganamaa sana sabarii kana jalqabuudhaan kitaabota kakuu moofaa keessaa eegalee kakuu haaraa dabalatee kitaabota manni kiristaanaa itti amantee fudhattu sana hundumaa gosa adda addaa waa'ee dhiphachuu, ari'amuu, dhalachuu, nama ta'uu gidiraa gooftaa keenyarra hamma guyyaa du'ee awwaalamee awwaala keessaa ka'e sanatti seenaa sana wajjin wal qabatee kan jiru. Raajotaan raagaman, faaruuwwan faarfataman, seenaalee ta'an sana hundumaa kana wajjin wal qabsiisamee kan jiru dubbisuudhaan. Sanuu yeroo ganamarratti kan dubbifamu isa guyyaarra adda baastee, isa guyyaarra kan dubbifamu sa'a 9irraa adda baastee akkaataa kanaan dubbifama dheeraa dubbisuudhaan. Saganni sunis innuu nuuf jecha 6,666 reebame yookaan garafame anmoo xiqquma ishee mee reebamuun sanatti dhagahu jedhanii adda keenya lafaan geenye harka keenya lamaan akkatti lafaan geenye jilbi keenya lafa ga'ee kufnee sagannee gidiraa gooftaa keenya ga'ee sana isarra ga'e sana ittiin yaadachaa kan sagannu jechuudha. Anaaf jecha bar nama biraa miti qofaa miti isa sana qofa anis keessa jira jechuudha. Dhaloonni hamma jirrus warri dur turanis warri amma jiranis fuulduratti kan ka'anis jireenya kana keessa jiru hundumaaf kan inni du'e. Hamma dhufaatii isaa lammaffaa sanatti dhaloonni fuulduratti dhalatan illee taanaan isaan laallata isaaniif jedheetu jechuudha kan inni du'e. Nuuf jechuudha kan inni gidiraa kana arge. Kanaafuu anaaf jecha amma kana beela'ee dheebote gidirsaame jenneetu sana yaadachuudhaan baay'ee sagaduu, baay'ee soomuu, baay'ee kadhachuun
haala kanaan barbaachisaa ta'uunsaa murteeffamee jechuudha. Sooma yoo fudhanne amma yeroo kaan namni akkuma dandeettii isaatti sa'a 6 irrattis hanga sa'a 7ttis yoo sana darbee immoo amma 9 irrattis kan deemu jiraachuu danda'a. Tarii abbootii haadhotii kaawwan adda addaa bakka adda addaa irratti hawaasuma keessa yemmuu jiraatanii guyyaatti yeroo tokko qofaa kan sooman guyyaatti yeroo tokko dhiifama guyyaatti yeroo tokko qofaa kan nyaatan akka jiran hin beekamu. Yeroo ammaa kana garuu warrumti yeroo kaan baay'isanii nyaatan nyaata isaanirraa ciree isaanirraa laaqa isaanirraa darbanii guyyaatti yeroo tokko qofa sanuu callaa qofa waan mi'aa waan bishaataa otoo hin ta'in callaa qofaa fi bishaan qofa nyaachuudhaan isa sana yeroo itti yaadatan lubbuun qofti fooniif dhufti akka isheen turtuuf qofa nyaata xiqqoo duwwaadhaan sa'a 24 keessatti nyaata qofa qammasanii yeroo isaanii sooma kanaan kan dabarsan hin jiraatu. Kun immoo taatee gooftaa keenya wajjin wal qabatee jiru wajjin kan wal qabatu jechuudha. Ayyee abbaa keenya guddanuuf galatooma. Haala bareedaa ta'een kan isin nuuf kaastanii hordoftoonni keenya hubannaa gaarii qabaachaa akkasiin jirtan abdiin qaba. Kanuma keessaa osoo hin bahin ammas kan itti dabaluu barbaadu gaaffii wantoota hin taasifamne wajjin yoo deebinu immoo sirnoonni ijoo ta'an kan keessumattuu yeroo kaan raawwataman deebiidhaan raawwataman torban kana keessa kan hin raawwatamne ni jiru. Fakkeenyaaf qiddaasii yoo fudhadhe qiddaasiin guyyaa kamisaadhaan alatti torban dhukkubbii kana keessatti hin qaddafamu. Kiristinnaa yoo ilaalle kiristinnaanis akkasuma torbee kana keessa hin kaa'amu. Fitaatii yookaan immoo hiikuun hin taasifamu. Kadhannaan waadaa isaan kun hin raawwataman kanneen kana fakkaatan ni jiru. Isaan kun maaliidhaaf kan isaan dhorkaman akka hin taasifamne kan dhorkame isaa maaliidhaati? Jalqaba akkuma kaasne sana wajjin kan wal qabatudha. Jajjabinee kan kaasu waa'ee dhukkubbii gooftaa keenya Kiristoos wajjin waan wal qabatu jechuudha. Keessumattuu iyyuu taateewwan sirni tajaajilaa baay'een isaanii sorbee kana keessa kan dhorkaman haaraan immoo kan eeyyamaman jiru. Warri dhorkamanii fakkeenyaaf sirni hiikoo qiddaasiin Kiristinnaa kaasuun daa'ima dhalatan guyyaa 80ttis 40ttis kiristinnaa kaasuun kanaaf kan fakkaatan namni yoo boqote kadhannaa hiikoo kan fitaatii gochuun kun hundumtuu maaliif dhorkamoo jennee inni kun isa kamejjiin wal qabataa kakuu moofaa keessatti hiikamuun hin turre. Kakuu moofaa keessatti sirna cuuphaadhaan kiristinnaa argachuun hin turre. Eega gooftaan keenya dhalatee cuuphamee cuuphaa isaatiin cuuphamuu keenya nuuf hundeessee dhagaa bu'uuraa cuuphaa nuu kaa'ee booda carraa kana arganne mucummaa Sillaasee kana kan arganne sana booda kakuu haaraatti kan argannedha. Amma kan keessa jiru garuu yaadannoo kakuu moofaa keessaati. Kanaafuu sirni galatoo kana fakkaatu. Sirni galatoo yookaan sirni qiddaasii kana fakkaatu amma ittiin tajaajilamaa jiru kuni kakuu moofaa keessatti bifa kanaan hin turre. Bifa bareedaa sirna galatoo keessatti tajaajilli hedduun eega gaggeeffamee booda dhumarratti kan ta'u qulqulluu foon gooftaa keenya Kiristoos kabajamaa dhiiga gooftaa keenya Kiristoos nyaanni kan dhugnu waan ta'eef kakuu moofaa keessa foon Kiristoosiin argachuun dhiiga Kiristoosiin argatanii nyaachuu dhuguun hin turre. Kana kan arganne kakuu moofaa keessa waan ta'eef kakuu haaraa keessatti waan ta'eef yaadannoo kakuu moofaa keessa waan jirruuf yeroo kana keessa sirni kun hin gaggeeffamu jechuudhaan manni kiristaanaa dhorkite jechuudha. Maaliif yoo jenne akkuma duratti kaasne taateewwan umurii ishee keessatti ta'an hundumaaf iddoo guddaa waan keessatti kennitee dabartuuf. Dhaloota isheetti dabarsu waan qabduuf barreeffamaan qofatu hin ta'in qabatamaan agarsiisu waan qabduuf sirni waaqeffannaa ishee, sirni tajaajila ishee, sirni kadhannaa ishee, sirni waliigala, sirni hafuuraa isheen gaggeessu hundumtuu barreeffamaan lallabaan akka jirutti ta'ee yeedaloodhaan agarsiisuun akka jirutti ta'ee qabatamaan immoo akka ittiin jiraadhaa taateen kana dura ture akkasii amma garuu kana fakkaata jetteetu qabatamaan nutti agarsiisaa jirti jechuudha. Barreeffama qofaatu ta'e seenaadhaan inni ilaallee dabarra. Lallaba osoo ta'e dhaggeeffannee dhiisuu dandeenya. Qabatamaan kan ta'e kana garuu nutis dhandhamni darbina jechuudha. Seenaa kakuu moofaa keessatti abbootiin keenya bara kakuu moofaa bara seeraa Musee warri turan seenaa isaan keessa darban sana qabatamaan har'a dhandhamnee jirra jechuudha. Dhugumatti iyyuu yeroon sun yeroo gidiraadha, yeroo dhiphanaadha. Jennee sana dhandhamanii dhiphina isaa sana akka ilaalluuf. Kanaaf sirni galatoo hin dhaabbata kamisarraa kan ka'e. Sirni galatoo guyyaa kamisaa gaggeeffamu mataan isaayyuu guyyaa kamisaa sana yeroo jalqabaatiif gooftaan keenya fayyisaan keenya Kiristoos duuka bu'oota isaatiif foonsaa dhiiga isaa kun foon kooti kun dhiiga kooti kana nyaattanii dhugdanii jireenya bara baraa ittiin argattu jedhee yeroo jalqabaatiif bitootessa gaafa 26 jimaata fannifamuuf kamisa
27 fannifamuuf gaafa 26 yeroo jalqabaatiif guyyaan itti qulqulloota isaa barattoota isaa duukaa bu'uudhaaf miila dhiqee booda guyyaan itti dhiiga foon isaa kenneef sana yaadachuudhaan kan gaggeeffamu jechuudha. Guyyaa sanatu akka inni gaggeeffamu taasise malee walumaa gala torbee gidiraa kana keessa sirni galatoo dhorkaadha jechuudha. Sanarra kan darbe garuu namoonni torbee dhukkubbii kana keessa boqotan jiraachuu danda'u. Beellamni waaqayyo biraa qabu immoo yeroo isaan hin dabarsu waan ta'eef jechuudha. Ati torbee gidiraa keessa jirtaa hin duutu. Ati torbee gidiraa keessa jirtaa yeroo kanatti ilmoon argattu hin jedhamu. Kanaafuu namoota torbee gidiraa kana keessa boqotaniif qophooftuu kan taate manni kiristaanaa durseetti maal gooteetti gaafa ayyaana hosaa'inaa kabajju mana kiristaanaa kamittiyyuu baadiyyaattis magaalaatti biyyoota gurguddoos ta'e biyyoota kamittiyyuu taanaan sanbata guddaa sirna galatoo sirna tajaajilaa kamii hundi eegatu murtee booda guyyaa sana eegalee hamma guyyaa du'aa ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoositti torbee kana keessa namoota boqotaniif waamichi waaqayyoo isaan qaqqabee torbee kana keessa warra boqotaniif maal gootee jirti dursitee sirna hiikoo raawwatteetti. Eenyuyyuu haa ta'u qulqulluu haa ta'u cubbamaa haa ta'u namguddaa haa ta'u xiqqaa haa ta'u daa'imaa haa ta'u namni torbee kana keessa waamamee manni kiristaanaa ga'ee ishee baateetti jechuudha. Waaqayyotti dabarsitee kenniteetti. Dhiifama gochuun dhiisuun inni dhumaa kan waaqayyooti beekaman oomiyyuu taanaan. Sun akka jirutti ta'ee garuu manni kiristaanaa dursitee xumurteetti waan ta'eef namni kun torbee dhukkubbii keessa waan du'eef kadhannaan hiikoo kadhannaan fitaatii hin gaggeeffamneef jedhamee hin fudhatamu. Sirni hiikoo sirni fitaatii gaggeeffameera. Nama kamii guutuu biyyattii keessa kaabaa kibba bahaa lixa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo amantaa Ortodoksii Tawaahidootti kan amanan hundumaaf sirni hiikoo kan torbee kana guutuu raawwatameera jechuudha. Tarii kan ulfaataa kan ta'u kan eenyuti yoo jenne warra kiristinnaa ka'aniif daa'imman umuriin isaanii yeroo kana dhalatanii guyyaa 40 guyyaa 80 ga'aniif yoo ta'e isaaniif guyyaa torban kana guyyaa torbee kana akka guyyaa tokkotti lakkaa'ameefiti. Akka guyyaa tokkotti lakkaa'ameefiti. Kun immoo amala kitaabaati. Amala kitaaba qulqulluuti. Fakkeenya Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 dhiifama boqonnaa 2 gaafa fudhannu gooftaan Yesuus Qaanaa Zagaliilaatti argamee bishaan daadhiitti gochuun isaa yaadatama. Guyyaa sadaffaa kan jedhame suni guyyaan tokko guyyaa gooftaan Yesuus Kiristoos itti cuuphamedha. Guyyaan lammaffaa sun immoo guyyoota 40 gooftaan keenya halkan 40 guyyaa 40 sooma keessa ture. Kawaala keessa kan ture sana. Guyyaan sadaffaan inni jedhames immoo guyyicha isa gaafa gooftaan Yesuus Kiristoos haadha isaa qulqulleettii dubroo Maariyaamii fi barattoota isaa wajjin mana cidhaa sana Qaanaa Zagaliilaatti argame sana jechuudha. Kan ammaa jedhamu abboonni mana kiristaanaa guyyoota 40 gooftaan keenya gadaama keessa ture sana akka guyyaa tokkotti lakkaa'ameetu guyyaa lammaffaa guyyaa sadaffaa jedhameetu lakkaa'ama jedhameetu akka itti hayyoonni mana kiristaanaa kan barsiisan jechuudha. Kanaafuu torbee kana keessa daa'imni guyyaa 40 isaan ga'an suni 80 irra darban yookaan 40 irra darbuutu utuu hin ta'in akka guyyaa tokkotti lakkaa'ameetu isheen dubaraas guyyaa 80 isheetti inni dhiiraas guyyaa 40 isaatti gaafa du'aa ka'umsa gooftaa halkan sa'a 6 booda yeroo sa'a 6 eegalee yeroo sirni galatuu gaggeeffamu sana sirni kadhannaa kiristinnaa kaasuus yeroo sana jalqabachuudha. Kanaafuu akkaataa kanaan hamma sanatti gaggeeffama. Sirnoonni kanneen biroos bifuma kanaan raawwatamu jechuudha. Ayyee abbaa keenya bifa bareedaadhaan kan isin nuuf kaastanii jirtanii ammas dhimmoo kana keessa osoo hin bahin dhimmoota sirnoota tokko tokko wajjin wal qabate akka armaan gadiitti isiniif kaasa keessumattuu gaaffisaa xiqqoo dheerachuu danda'a. Kanaaf tokko tokkoon isiniif kaasaa deema akka isin xumurtaniini torban kana keessumattuu sirnootuma kana wajjin wal qabate dhimmi kitaabolee dubbisuu wajjin wal qabate namoota gidduutti daa'imman tokko tokko ni jiru yeroo tokko tokko jechaadha. Kanaaf akka hin dubbifamneef kitaabonni dhorkaman jiru. Fakkeenya kitaabonni akka Galata Maariyaamii, Malkaa Maariyaamii jedhamanii kan waaman jiru kitaabonni mana kiristaanaa keessa isaan kun jiru yoo jiraatan maaliif kanneen immoo caalaatti akka dubbifamaniif yeroo kaan caalaa eeyyamaman immoo jiru kan jedhu. Kadhannaa wajjin namoonni baay'ee asirratti gaaffii hin kaasu kitaaba isaa kamiin kadhannaa jedhanii yeroo kaasan jira waan ta'eef isa kana wajjin qabsiistanii. Sirriitti kitaabni eeyyamamuu fi dhorkamu hin jira. Walumaa gala kitaabni kadhannaa jalqabuma isaayyuu kana qofaatu hin ta'e walumaa gala yoom kitaaba akkamiitu kadhatama. Kitaaba akkamiirraa yeroo kam kadhannaas jedhu maaliif gosni kitaaba kadhannaa lakkoofsa qabu.
akka sirna mana kiristaanaa keenyaatti jechuudha. Kan hundumaa guyyaa tokkotti waliin geessisuun rakkisoo ta'uu danda'a. Kanaafuu sana hayyoota abboota nutti dhiyaatan gaafannee adda baafachuun barbaachisaadha jalqaba irratti. Sanatti fufee kan jiru tooma kana keessa kitaabni hedduun kan orkamu caalaa kan eeyyamuutu immoo caala. Kan dubbisnu kan irraa dubbisuu dandeenyu dhuunfaa keenyaan gareedhaan mana kiristaanaatti hirmaannee jechuudha. Waliigala manni kiristaanaa kan eeyyamtu guyyaa Hosaa'inaa jala bultii Hosaa'inaa xumurree jala bultii dhukkubii gooftaarraa eegallee mana kiristaanaa irratti hin fagaatiin sirnoota jiran jalqabaa kaasee hamma dhumaatti hayyoota abbootii mana kiristaanaa wajjin hordofne kadhannaa isaan gaggeessan dubbisa isaan dubbisan dhaggeeffachaa kadhannaa isaan kadhatan sana hordofaa nutis kadhannaa keessaa wajjin gaggeessuu dandeenya. Sirni kadhannaa keenyaas maalis akkuma kanaan deemuu danda'a jechuudha. Sanarraan kan eega garuu dhuunfaa keenyatti wanti dhorku hin jiru kadhachuu dandeenya. Sirna yookaan akka dhuunfaattis gareedhaanis baay'inaan manni kiristaanaa kan eeyyamtu faarsaa daawwitidha. Faarsaa daawwit kadhannaa kamiyyuu walitti akka ta'etti manni kiristaanaan barsiistii sana booda sirnoonni kaan kadhannaa yeroo hundaachuu dandeenya. Galata maaramii baha ifa bahaa kan jennu galata ergamootaa fi kan kana fakkaatan kanneen biroos akkuma kanaan jechuudha. Sanatti taanee faarsaa daawit galata maaramii kanneen biroo fi sanatti dhufi immoo ammas kitaaba qulqulluu keessaa wangeelli Yohaannis gosa kitaaba kadhannaa keessaa maaliif walitti dhufeenyi inni waaqummaa waaqayyo iccitii sillaasee walitti dhufeenyi akkeenyummaa waaqummaa waaqayyo walitti wal qabata waan ta'eef sana kadhannaa hunda akka caalutti barsiisu. Sana irra caalaa ammas gara abboota nutti dhiyaatanitti dhiyaannee gaafannee kamiin yoom kadhachuu qabna. Isa kaan immoo guyyaa akkam kadhanna kan jedhu adda baasuun barbaachisaadha. Yeroo gidiraa dhukkubbii kana keessa kan baay'inaan hin fayyadamne garuu kitaabota malkaa abaluu jedhamu fakkeenyaaf malkaa maaramii ta'uu danda'a, malkaa Yesuus ta'uu danda'a, malkaa ergamootaa ta'uu danda'a, malkaa duukaa qulqullootaa ta'uu danda'a, wareegamtootaa ta'uu danda'a. Maaliif hoo jennee isaan kun baay'inaan tokkoffaa yeroo maahileetiitti tajaajilaafis kan oolan. Amaroo kana keessa keessumatti sooma guddaa kana sooma yeroo gidiraa dhukkubbii gooftaa keenya qofaatu hin ta'in soomuma guddaa kana keessa hordofaa turre yoo ta'e waan baay'een isaa jijjiirameera. Fakkeenyaaf amma harka walitti rukutuun hin danda'amu. Jalqabni tokko innee gaafa sooma kana jalqabni harka walitti rukutuun hin jiru. Elillachuun hin jiru. Kabaroo rukutuun hin dhorkaadha jechuudha. Ta'ii darbee gaafa ayyaana waggaa taabotni bobba'an yoo ta'e adda akka ta'etti dabrii sanaaf kawaala sana qofa eeyyamuu danda'a. Akka waliigalaatti garuu jalqabaa kaasee hamma dhumaatti dhorkaadha. Hamma gaafa Hosaa'inaatti jechuudha. Hosaa'in immoo ayyaana addaa ayyaanota gurguddoo salgan maqaa gooftaa keenya Kiristoosiin kabajaman keessaa isa tokko waan ta'eef maayileetiin dhaabbatama. Sirni galatoosaa sirni jiru hundumtu akka yeroo kaanitti waan gaggeeffamuuf yeroo kan akkaataa kanaan gaggeeffama. Malkaa maaramii malkaa Yesuus kanneen biroonis akkuma kanaan akkaataa barbaachisummaa isaatti gaggeeffama jechuudha. Isaan kun maal wajjin wal qabatu gammachuu wajjin isaan kun bakka yeroo baay'ee ayyaana sana ayyaaneffachuudhaan alatti gammachuu waan waaqayyo guyyaa sana nuuf raawwate kan ittiin gammachuudhaan ibsudha. Amma garuu gammachuu keessa kan jiru gadda keessa jirra. Gooftaan keenya nuuf jedhee dhukkubsachuu isaatti gaddaa jirra. Seenaa sakakuu moofaa keessa taatee dhala namaa raga'ee sana yaadachuudhaan gadda keessa jirra. Kanaafuu gadda keessa jirra, dhiphina keessa jirra, dhukkubbii gooftaa keenya yaadachaa jirra waan ta'eef yeroo itti waa'ee gammachuu yaadnu waan hin taaneef gosni kadhannaa isaan kun hin kadhatamiin ittiin dhuunfaadhaanis gareedhaanis karaa abbootis karaa hayyoota mana kiristaanaatiin hin gaggeeffaman. Kanaan kadhannaan hin gaggeeffamu, tajaajilli hin gaggeeffamu. Kanneen biroon garuu seenaa gooftaa keenya wajjin wal qabate dhiphina isaa, gidiraa isaa, fannoo isaa, fannifamuu isaa, du'uu isaa wajjin wal qabate kan jiru. Fakkeenyaaf amma malkaa malkii kan jenne keenyaaf fakkeenyaaf malkaa Maariyaam malkaa Yesuus jenne malee malkaa masqal kan jedhamu jira, malkaa Himaamaat kan jedhamu jira. Isaan kun immoo irra caalaatti yeroo kana keessa dubbifamu. Malkaa masqalii fi malkaa Himaamaatiin kun yookaan malkaa dhukkubbii kun irra caalaatti seenaa amma dubbannu kanaan isa irra caalaatti kan ibsa waan ta'aniif yeedaloo adda ta'in. Yeedaloo yeroo dhukkubbii kana calaqqisiisuun manni kiristaanaa yeedaleessuudhaan yookaan ittiin faarfachuudhaan ittiin dhageessisuudhaan malkaa fannoo isaa fi malkaa dhukkubbii isaa kana ittiin kadhatamaa ittiin gaggeeffamaa jechuudha. Kanneen biroonis akkuma kanatti fufa jechuudha. Abbaa keenya ammas asuma kana wajjin wal qabsiisee jechaadha. Dhimmi biraa keessumattuu uummata gidduutti burjaajiin yeroo baay'ee dhimma fannoodha.
dhimma fannoo wajjin qabatee keessatti yeroo dhukkubbii namoonni baay'een mallattoo fannoodhaan mallatteeffachuu fannoo dhungachuu naxalaallee bifa fannoodhaan uffachuu kana dabalatee hanga fannoollee mormarraa ofirraa baasutti warreen ga'an tokko tokkos ni jira waan ta'eedhaaf dhimmoonni kun akkamittiin ilaalama isa kana wajjin wal qabsiisamee. Egaa seerichi suma sala jennedha. Sala darbee garuu hamma morma keenyarraa fannoo ofirraa baasnutti kan ga'u garuu seera ajaja akkasii seera akkasii hin qabdu manni kiristaanaa. Maaliif fannoon kiristaanni fannoorraa fagaatee jiraachuu hin danda'u. Amma gidiraa kana keessa kan jirru waa'ee fannooti kan haasa'aa jirru. Kan kakuma faa yaadannuti gooftaan keenya dhufeetu fannifameetu bilisa nu baasee jenneeti. Waa'ee dhukkubsachuu gooftaa keenyaas dhukkubsatee fannifameetu nu fayyisee jenneetu. Irra caalaatti yeroo ammaa kana gidiraa fannoo maalummaa fannoo kabaja fannoo fannoodhaan fayyuu keenya fannifamuu isaatiin fayyuu keenya kabaja fannoo irratti nuuf kenname sana kan itti irra caalaatti yaadannu jechuudha. Garuu eebba abbootii keenyarraa fannoo isaanii dhungannee akka yeroo kaanii harka isaanirraa eebban fudhannu jechuudha fannoo sanaan. Tarii ofii keenyas mallattoo fannootiin akka jennee mallatteeffannu. Sunis maalaala akkuma duraa jennee kakuu faa keessaa fannoo dhungatanii fayyuun hin jiru. Eebba fannoo argachuun hin turre hanga kakuu faa sana keessa jechuudha. Akkatti mallattoo fannootiin mallatteeffatanis waaqeffachuun sagaduun hin turre sanatti yaadachuudhaaf. Mataa isaatti akkas goonee mallatteeffannee sagada waaqummaa isaaf sagaduun keenya mataa isaatti cubbuu miti. Yaadannoo sana akkatti yaadannuuf kun namni amantoonnis kan beekuu qabanii kan beekuu qabnu mallattoo fannootiin mallatteeffatanii sirna waaqeffannaa sirna sagadaa gaggeessuun kakuu moofaa keessa hin turre yeroo dhiphinaa sanaa kan jedhu ittiin yaadachuudhaaf yaadannoo sana fakkaataa kanaan gaggeessinaa jechuudha. Morma keenya irraa garuu fannoon ba'uu hin qabu ba'uu isaatti mataa isaatti yakka yookaan cubbuudha waan ta'eef kun sirreeffamuu qaba. Harka abbootii keenyarraa immoo kan fannoon dhunganneef immoo eebba akkasii argachuunis akkuma duraan jennee kakuu moofaa keessa waan hin turreef isa dhiisna abbootiin keenyas nu dhungachiisanii nutis dhiyaannee harka isaanirraa dhungannu sana qofa otoo hin ta'in uffata keenya ammaa uffannu mallattoo fannootiin uffannu sinis yaadannoo sanaa fi darbee yeroo nagaa wal gafannu obboloonni maatiin kiristaanonni gaafa walitti dhiyaannu harka wal qabachuun hin jiru. Mallattoo fannooti walitti morma keenya walitti hirkisnee nagaa wal gaafachuunis hin jiru. Inni kun tokko akkuma jennes akka kakuu moofaa sana wal qabata. Lammaffaa immoo harka wal qabachuu kan dhiisnuuf torbee dhukkubbii kana keessa Yihuudoonni gooftaa qabanii ajjeesuuf fannisuuf irra caalaatti kan marachaa turan ta'ee akkaataatti qabatanii isa fannisan yeroo murteessan isaan barattoota gooftaa keessaa warra 12 keessaa tokko kan ta'e iddoo inni oolu oolee iddoo inni bulu bulee wanta inni hojjetu hundumaa argee garuu daandii fayyinaarra kan hin jiraanne isa inni isaaf jedhee du'u sana ammayyuu adda kan hin baafanne fayyina jala taa'ee daandii du'aatti kan deemu gooftaa jala taa'ee waaqa jala taa'ee ammayyuu bitamtuu seexana bitamtuu diinaa ta'ee kan jiru Yihuudaan gaafa gooftaa isaa uumaa isaa kana warra isa fannisaniif warra isa ajjeesaniif dabarsee maa kennu nagaa gaafateetu. Nagaan siifaa ta'uu jedheetu. Afaan isaa dhadhaa dibatee mi'eeffatee keessa isaatti garuu qoree waan biraa hammina qabaateetu gara gooftaatti dhiyaate jechuudha. Sanaan akka hin fakkeeffamneef. Torbee gidiraan Yihuudaan gooftaa isaa harka qabatee nagaa gaafatee du'aaf dabarsee sana keessa Yihuudaan yeroo kana akkas godheetu gooftaa isaa dabarsee kenne jenneetu yeroo sanarraaf eegginu jechuudha. Yaadannoo hojii hamaa Yihuudaan fi gareen isaa hojjetanis kan itti yaadannu waan ta'eef harka wal qabannee mormaan walitti hirkannee nagaas kan waliin gaafanneef iccitii kanaa fi yaada kanaa waan ta'eef bu'uura kanaan nutis sirna sana eegnee gara mana amantaa keenyatti sirna kadhannaa keenya sirna sagada keenya ammaa gaggeessinu kallattii kanaaf yaada kannaan ta'uu qabaadha. Kanaaf torbee kana keessa nagaa wal gaafachuun hin danda'amu jechuudha. Afaan duwwaan nagaa wal fagaachuu dandeenya. Harka wal qabuun garuu kallattii kana waan ta'eef hin horkite jechuudha manni kiristaanaa. Tarii guyyaa wajjinis ol qabsiisee namoonni yeroo tokko burjaajii wayiinu tokko guyyaa roobiirraa kaaseetu kan jedhan jiru. Wiixataa eegalee guyyaa jalqabaa guyyaa dhukkubbii gooftaarraa eegaleeti. Dhukkubbii gooftaarraa eegaleeti. Sirni hundumtuu manni kiristaanaa kan jijjiirtu. Sanuu ayyaannoo saayinaa darbee jala bultii isaarraa san kan jechuun sanbata guddaa waarii boodaa eegaleetu jechuudha.
galgalaa jalqabee sirni kun hundumtuu kabaroon rukutamu kannoon hin dhungatamu akkaataa majannee kana sirni kan geeggeeffamu waan hedduun isaa hin jijjiiramu. Kitaaba guddichi manni kiristaanaa sirna kadhannaa yeroo dhukkubbii kana keessa gaggeessitu kitaaba dhukkubbii gooftaa jedhamu sanarratti innu kan jalqabu Hoosaa'inaadhaa jalqaba. Sirnoota jiran gaafa Hoosaa'inaa maaltu gaggeeffama sa'aatii kamitti yeroo kamitti maaltu sirna kadhannaa sirna tajaajilaa kamtu gaggeeffama sirna gallatuu irratti maaltu dubbifama maaltu gaggeeffama jedheen achii booda gara dhukkubbii torbee dhukkubbiitti darbaa jechuudha. Kanaafuu jala bultii wiixataa sana eegaleeti bifa kanaan gaggeeffama malee kamisa roobii jimaata qidaamii wanti jedhamu hin jiru. Ammas asuma jalaatu beeyni kan itti dabaluu sooma wajjin wal qabsiise safartuun sooma torbee kana kan yeroo kan irraa addatti safartuun isaa maaliif alla yeroo wajjin wal qabsiisne yeroo kaanitti hanga sagaleettis turamuu danda'a hanga jaatti sama torbaattis jedhameera. Torbee kana keessa garuu dirqama kiristaanii tokko hanga meeqaatti kan inni soomuu danda'u? Tole sirna kadhannaa wajjin safartuu waliigala keessa sirna soomaa wajjin jechuudha. Egaa manni kiristaanaa seerri ishee hundumaa kan laallatu abbootii warra hooggantoota manni kiristaanaa kabajamoota eebbifamoota phaaphaasota keenyarraa eegalee warra kawaala adda addaa bosona adda addaa keessatti argaman warra qulqulloota waan hundumaa hawaasa kana keessa adda baadii qofaatti jiraatan dabalatee amantoota warra jajjabina qaban warra laafota ta'an warra riifuu jireenya kiristaanaa jalqaban umuriidhaanis daa'ima kan ta'an amantaadhaanis daa'ima kan ta'an hundumaa kana ilaallatee manni kiristaanaa seera mataa ishee keessa jirtidha. Kanaafuu seerri waliigalaa akkuma duraan kaasne torbee kana keessa baay'isanii soomuu baay'isanii sagaduu baay'isanii kadhachuun murteessaadha. Baay'isanii sagaduu soomuu kadhachuu kana keessatti safartuun soomaa akkuma duraan jenne amma baay'inaan namoonni hedduun kiristaanonni hedduun kan sooman hamma sirni tajaajila qiddaasee galatoo xumuramuttidha. Sagalii fi naannoo sagaliitti jechuudha. Kun namoota waliigalaaf haa ta'u malee namoonni kana darban immoo gooftaan kiyyuu anaaf jecha gidiraa kana irra ga'eera jedhanii hamma 11tti kan turan hamma galgala keessa sa'a tokkotti kan turan. Walumaa galammoo yeroo tokko sa'a 24 keessatti yeroo tokko qofa nyaata argatan sana soomaaf kan ta'u nyaata argatan sana kan nyaatan jiru. Kanarra caalaatti immoo warri kanarra hafuuraan guddatan jabina amantaatti warri guddatan immoo sa'a 24 keessatti yeroo tokko kan qammasan waan harka isaanii keessa hin guunne callaa harka isaanii barruu harka isaanii hin guunne waa xiqqoo nyaatanii bishaan xaasaa tokko hin guunne birciqoo tokko hin guunne qofaa qammasanii foon isaaniif tursuudhaaf torbee kana keessa kan jiraatan jiru jechuudha. Kun maalirratti hundaa'a yoo jenne jabina keenya irratti hundaa'a. Ilaalcha nuti amantaa keenya keessatti maaliif namni idduma amanetti idduma jirutti hubannoon isaa ilaalchi isaa garaagarummaa qaba waan ta'eef. Ilaalchis hubannoonis beekumsis walaa caalu malee jabinni nuti qabnu fooniin jechuudha. Maaliif namni humna isaa olis waan hin dandeenye olitti deemuu waan hin qabneef abalu saamma sa'aatii kanatti soome jennee hamma abaluu sanatti tun ta'in of madaaluun of ilaaluunis of safaruunis murteessaa waan ta'eef jechuudha. Namni adeemsaan guddata jireenyi kiristinnaa guyyaa tokkotti si ka'anii gaara iddoo qulqulloonni kan ga'an sana ga'uun hin danda'amu. Adeemsaan jijjiiramaa, adeemsaan guddachaa, adeemsaan sirna kadhannaa, sirna sagadaa, sirna sooma keenyas dabalaa deemu. Kan duraan eegamnee fi manni kiristinnaa jala murtee kan dhorkitu gadi guddachuu jechuun kan kaleessa turre har'ammoo hir'isaa deemu baay'ee soomaa turre har'ammoo gadi hir'isuu baay'ee sagadaa turre har'a hir'isuu sanadha malee kan dhorkaa ta'uuf manni kiristaanaa kan nu gorsitu kan kaleessa turre irraa garuu jijjiiramuun dabalaa deemuun murteessaadha jechuudha. Kanaafuu safartuudhaan namoonni amma kana taatan hammana sooma ammasaa kanatti tura hin jettu manni kiristaanaa. Warri immoo kana keessa jirtan umurii kana keessa daangaa kana keessa jirtan immoo hanga kanatti sooma jettee safartuu qofaatti hin keessu. Walumaa gala kiristaanota hundumaaf garuu safartee keessatti. Hundumaaf safartee keessatti. Namni akkaataa beekumsaaf jabina isaaf cimina isaatti achi keessa of gashuun mataa isaati jechuudha. Iddoo of gashite ani of gashuu dhiisuu nan danda'a. Yookaan immoo iddoo itti of gashee soomu sana sagaduu kadhadhu sana ati immoo of gashuu dhiisuu dandeessa. Iddoo abbootiin qulqulloonni gaan sana achi keessa gallee sagaduu dhiisuu dandeenya. Waaqayyo nu goonaan garuu ciminni keenya achi nu ga'ee taanaan garuu hamma achitti deemudha. Tarkaanfii keenya, imalli keenya, sochiin keenya hamma sanatti jechuudha. Kanaafuu kiristaanonni hundumtuu hammuunatti amala muuxannoo sooma qabnu sanarra bu'uura godhannee
Abbootiin keenya amma sa'aatii meeqatti soomanii eebba akkamii argatan kan jedhu sana bu'uura godhanneetu tarkaanfii gulantaatee ol guddachuun irratti eegama. Warra amma 6 turre gara 7 gara 8 gara 9tti. Warra amma 9tti soomaa turre gara 10 11tti. Warra sanaan turre amma salaatti turre immoo sa'a 24 keessatti yeroo tokkicha nyaadhu yeroo lama nyaadhu jennee sana laallee ture kan soomu. Fakkeenyaaf yoo kaasne kun torbee guutuu kana keessa akka ittiin kan deemu yoo ta'u fakkeenyaaf guyyaa jimaataa sagadarraa oolame kadhannaa oolame soomama oolame daa'ima eegalee hanga warra gurguddaa maanguddootti manni kiristaanaa sirna tajaajila ishee akkuma isaatti sanayyuu ariifattee kan isheen xumurtu sa'a 11 fi naannoo 11 sana darbee 12 sana darbee tokkotti deemuu danda'a. Akkaataa iddoo iddootti baay'ina tajaajiltootaatiin jechuudha. Hamma sanaatti daa'imoonni dargaggoonni soomuu danda'u. Kan amma amantaadha waan ta'eef jabina waan ta'eef jechuudha. Hamma sa'a sanatti soomaa turanii darbee immoo halkan dhufa sana osoo hin nyaatin halkan sana isa qidaamii guyyaa oolan sanaan galgalas gaafa galan otoo hin nyaatin ganamas gaafa bari'an qidaamii barii sama xiqqaa sama duraa jalqabaa sanas otoo hin nyaatin guyyaa guutuu ittiin oolanii hanga halkan Gooftaan keenya Kiristoos du'aa ka'e jedhamee labsamee du'aa ka'umsa mana Gooftaan keenya Kiristoos manni kiristaanaa labsite waan manni qopheeffate sana nyaatanitti kamisa sana nyaatanii hamma guyyaa kanatti kan turan jiru. Warri immoo kun isaaniif hin danda'amne immoo of ilaalanii muuxannoo qabanirraas jabina qabanirraas of ilaalanii immoo kan kamisa nyaatan sana oolanii jimaata guyyaa guutuu ittiin kadhachaa ittiin soomaa turaniiti jimaata akka galaniin waan mana argatan sana nyaatanii xumuranii immoo qidaamee bariidhaa jalqabanii sanbata xiqqaa bariidhaa jalqabanii immoo ittiin oolanii hanga du'aa ka'umsa Gooftaa keenyatti kan turanis hin jiru jechuudha. Kun amma inni jabina namoota sanarratti ilaalcha namoota sanarratti muuxannoo namoota sanarratti hubannoo namoota sanarratti hundaa'a jechuudha. Kanaafuu ati abaluu kamisaa eegalitti soomii eega kamisa nyaattiti hamma du'aa ka'umsaatti hin nyaatin hin jettu manni kiristaanaa. Ati immoo lakki hin dandeessu jimaata nyaadhu hin jettu. Jabinni kee keessi kee jabinatti qabdu hubannoo ati amantaa keetiif qabdu suni murteessaadha jechuudha. Waaqnis eenyummaa keenyaaf jabina keenya waan beekuuf akkaataa eenyummaa keenya irratti hundaa'e wanta nuti hojjenniif gatii nuu kaffala. Gatiin nuu kaffalamus akkuma sana callisnee miti kan soomnuuf kan sagannuuf kan kadhannuuf gatii nuti argannu waaqa keenya irraa jira. Namni kan nuuf kaffalu hooggantoonni mana amantaa kan nuuf kaffalan amantoonni kan nuuf kaffalan otoo hin taane inni kaffaltii sirrii otoo madaallee hin jal'isiin akkaataa eenyummaa keenyatti kan nuuf kaffalu. Waaqayyo gatii naaf kafala naaf kenna inni waan amannuuf keessa keenya akkamiin soomne beelofneetu turre moo otuma dandeenyu soomne moo dadhabbii hedduu keessa dabarree soomne moo isaaf jennee jaalala isaaf qabnu kabaja isaaf qabnu yaadannoo gidiraanni dhiphinanni nuuf arge sana ilaallee otuma beelofnu otuma nyaachuu dandeenyu sanaaf jenneetu moo akkumatti yaada biraatiin soomne kan jedhu keessa keenya waan beekuuf akkaataa eenyummaa keenyaa fi tajaajila keenyaa fi sooma keenyatti immoo gatii kan nuuf kaffalu. Isaadha jechuudha. Kanaafuu ergaa kanarraa amantoonni fudhachuu qabu dhaga'uu qabu jedhee gama kootiin ergaan dabarsu abaluun faa ilaalleetu hin ta'in waaqayyoon laallee. Kan kaleessa turre immoo kan kaleessa nuu kaffalee caalaa waaqayyo gatii caalaa naa kaffala akka foonittis akka lubbuuttis gatii naa kaffala jennee kan amanneetu ol guddachuu jijjiiramuun nurraati eegama. Malee abaluu faa akka soomanii akka sooma jenna eenyummaa keenya ilaallee madaallee gara sooma sanatti deemuun barbaachisaadha kan jedhu dabarsuu barbaadeen. Abbaa keenya guddaan nuuf galatooma barumsa bal'aadha kan isin nuuf ibsitan hordoftoonni keenyas hubannaa gaarii qabaachaa akka isin jirtan abdiin qaba. Gaaffii amma isiniif kaasuu barbaadu keessumattuu gochaawwanii fi ilaalchawwan biroo hawaasa keessatti raawwataman tokko tokko ni jiru torban kana keessa jechaadha. Fakkeenyaaf kan akka mulluu hojjechuu mulluun ni hojjetama dhalladuun mataatti hidhachuun keessumattuu guyyaa gaafa qidaamee kanneen raawwataman ni jiru. Darbee immoo namoonni baay'een miila duwwaas yookaan isaa itti deeman ni jiru. Isaan kun akkamittiin ilaalama maal wajjin wal qabateeti wantoonni kun kan isaan ta'an? Egaa wantoota hedduu kaasuu warra ammaa asirratti caqasaa jirrus kan hin caqasamnes taateewwan torbee kana keessa ta'an isaan keessa tokko mulluu affeeluudha. Kun egaa guyyaa hundaa miti kan affeelamu guyyaa kamisaati. Kunis eessaa ka'eessa jennuu fi tokko kakuma yaadannoo kakuu moofaa keessaatidha. Yaadannoo kakuu moofaa keessaa immoo irra caalaatti
seenaa uummanni Israa'el biyya Misrii Gibxii keessaa ba'anii gara biyya isaanii biyya Kana'aan Israa'elitti yeroo imalaa turan. Bara Museen uummata Israa'eliin qabatee gaggeessee galaana diimaa sana ceesisee gara biyya Israa'elitti fudhatee yeroo deemaa ture sana seenaa sanaa wajjin wal qabataa jechuudha. Yeroo sana keessaa uummanni turan tokko baqachaa jiru. Matuma isaattu barri sun matuma isaattu otoo baqachuunis ari'amuunis otoo hin jiraatiin matuma isaattu ulfaataa ture yeroo gidiraa tureera. Amma immoo irra caalaatti iyyuu mootiin Fara'oon isaan yaadachaa jira. Mootii Fara'oon jalaa yeroo baqatan karaa dheeraa deemu. Karaa dheeraa guyyaa dheeraa deeman kanaaf galaa isaan qopheeffatan hin turre. Nyaanni isaan qabatanii deeman hin turre. Waanuma argatan callaas ta'u maalis ta'u mana keessaa kan argatan sana qabatanii hundumtu jaartinis dargaggoonnis daa'immannis imala isaanii itti fufanii jechuudha. Imala isaanii bifa kanaan yeroo turan karaa dheeraa daandiirra turan kana akkuma beekamu uummanni Israa'el waggaa 40 Gibxii fi Israa'el gidduu kan inni imalaa ture. Sababii kamiinuu iyyuu haa ta'u iyyuutii malee jechuudha. Waggoottan kana keessa uummanni kun kan inni nyaachaa ture callaa nyaachaa ture. Waan bulla'aa, waan daakamaa, waan akkamuni jennu kanatti ittoo gaarii godhatee maal godhatee waan itti hojjetus qabaatee iddoo taa'ee hojjetus qabaatee nyaatee dhugee gammadee nyaachaa hin turre. Kanaafuu baqachaa ture, godaansarra ture, imalaa ture yeroo kana keessatti waanuma argate callaa fudhatee iddoo danda'ametti akaawwii isaa hojjete jechuudha. Iddoo danda'ametti immoo affeelee mulluu isaa nyaataa ture jechuudha. Sanuu ariitiidhaan tokkoffaa diinonni kallattii adda addaatiin isaan hirachaa turanii lammaffaa karaa dheeraatu isaan eeggata. Imala kana keessatti taateewwan rakkoo isaan irra ga'e kana keessatti akkaataa kanaan rakkoo kana callaa nyaachaa, akaawaa nyaachaa, mulluu affeelanii nyaachaa, mulluu kana qofatu hin ta'in maxinoo yookaan qixxaatanii oddoo argatanii akkaataa kanaan nyaachaa turan. Inni yeroo adda addaatti waaqayyo samiirraa mannaa buusee fi dhagaa gogaa irraa bishaan maddisiisee fi nyaatanii dhugaa turan akka jirutti ta'eeti haala kana amma jennee kanaan dabarsine jechuudha. Yaadannoo kakuu muufaa keessatti yaadannoo keessaa tokko isa kanadha jechuudha. Uummanni Israa'el warri foonii gidiraan kun isaan irra ga'e. Immoo Israa'el warra lubbuuti. Israa'el lubbuu jechuun jechuudha isaan fooniin surmasaa Israa'elotadha. Israa'el immoo maalidha? Ijoollee waaqayyooti uumama waaqayyoo jechuun waaqayyoon kan namanidha. Immoo fooniin dhiigaan kan isaanis ta'uu baannu lubbuudhaan garuu ijoollee waaqayyoo waan taaneef Israa'elota warra lubbuu jedhamneetu beekamna kiristaanonni jechuudha. Egaa Israa'elonni warri foonii akkaataa kanaan kan dabarsaniiru immoo Israa'el warra lubbuu immoo yaadannoo abbootii Israa'elota kakuu moofaa keessatti akkaataa dabarsan sana yaadachuudhaaf guyyaa tokko yaadannoon suni guyyaa kamisaarra mulluu affeellee qixxaanee yookaan maxinoo maxinnee akaawaa qopheessinee callaa qopheessineetu yaadannoo sana itti yaadannee oolla jechuudha. Kanaafuu sirni galatoo mana kiristaanaatti gaafa kamisaa sana gaggeeffamee eega galamee booda yookaan immoo galgala kamisa sana affeelanis immoo jimaata eega sagadaa deebi'anis iddootti guyyaa kamisaa nyaatu kan guyyaa jimaata waan nyaataniif kana jechuu kan barbaadeef. Kanaafuu yaadannoo sana wajjin uummata Israa'el godaansarra jiranii wajjin akkaataa isaan dabarsanii wajjin wal qabataa yaadannoo sanaaf jechuudha. Miila qullaa deemuu. Miila qullaa deemuu kan jedhamee fi miila qullaan inni gooftaan kooyyuu anaaf jecha gidiraa kana argedhanii waan biraati miti. Kunis dhuunfaa keenyaan gongoon fedhii keenyaan miila manaa gara mana kiristaanaa yeroo deeman qofa miila duwwaa kan deeman jiru. Torbii sana guutuu eessayyuu dhaqan. Lafa hojii adeeman, lafa daldalaa adeeman, waajjira isaanii adeemanii torbii sana guutuu miila kophee malee kan deeman. Kopheetuun fayyadamiin kan deeman baay'ee hin jiru. Kun irra caalaatti dhukkubbiin gooftarra geenyatti haa dhaga'amudha. Yeroo miila kophee malee deemtu miilli kee qullaa gaafa ta'u dhagaan si waraana, qoreen si waraana, waan si waraana hin jiru. Gufuunsidhaa miilli kee dhiigaa hin madoofta jechuudha. Madaan akka kana isarra ga'e, han kana caalutu isarra ga'e kan jiru yaadannoo sanaan jechuudha. Barumsa lallaba manni kiristaanaa barsiistuu irra caalaatti itti dhaga'ame keessa isaanii seenee laphee isaanii seenee lafee isaanii cabsee waan seeneef mi'aayinaa gidiraan gooftaa keenyaa sun waan isaanitti dhaga'ameef kana keessa dabarsu. Kun immoo tola ooltummaa hafuuraati. Tola ooltummaa hafuuraa jechuun waan namaa kennu duwwaatu hin ta'in ittiin tirufaat kan jedhamu. Ofii kee eenyutu sin dirqamsiisin garuu hubannoo bantirraa barumsa barattirraa seenaa ta'e sana ofitti fiddee ittiin jiraachuu
rakkina sana dhandhamuun qaba jedhanii kan isaan raawwatanii kun immoo waaqa biraatiin eebba dachaa kennaa dachaa ta'e kan argamsiisu waan ta'eef kan dhorkamu lakka akkasiin godhinaa kan jedhamu tunteen kan jajjabeeffamudha. Of eeggannoo gochuun balaa biraatiif qormaata biraaf saaxilamnee waaqa kan gadhiisne yeroo tokko hubannoon kana keessatti immoo ilaalamuu jiru jechuudha. Adeemsichi sirriidha. Ta'uu qaba manni kiristaanaa kan barsiistuuf kan lallabdudha eebba guutuu kan foonis kan lubbuunis kan ittiin argannudha. Garuu immoo rakkoo miila qullaa deemuutiin nurra ga'u dursinee hin beekne yoo ta'e immoo qoree yoo nu waraane waan qara qabu yoo nu waraane miila keenyarraa rakkoon bor jireenya keenya irratti rakkoon bor nurra ga'u yoo dhufe immoo akkas waan hin godhee fi waan kun irra ga'e jennee deebinee amantaa keenyatti immoo akka of hin ceephaan ofitti akka hin gaddine waan gaarii hojjenne sana deebisnee akka ofitti hin gaddineef garuu eeggannoo akka gochuu qabnu immoo manni kiristaanaa nutti himti nu gorsiti waan raawwannu sanaaf beekuu qabna yoo kan raawwanne sana booda maaltu jira kan miila duwwaa deemuu keenya maaltu nurra ga'a yoo nurra ga'e immoo maal goona kan jennu dura beekne ittiin jiraachuu danda'uun immoo barbaachisaadha kan jedhu dabarchuu barbaadeen. Ayyee asumaan gara xumuraatti dhufaa jirras waan ta'eedhaaf taatee torbee kana keessa taa'atan keessaa gara xumuraatti immoo kiristaanonni mataa isaaniitti dhallaa dudhatanii osoo itti deeman ni jira guyyaa qidaamee jechaadha. Inni sun fakkeenyi sun maalii wajjin wal qabatee? Ammas yaadannoo majajjannoo gurguddaa sana keessa jirra waan ta'eef seenaa kakuu moofaa wajjin wal qabata waa'een allaadduu kuni seenaa kakuu moofaa ta'ee garuu seenaan kakuu moofaa keessatti ta'e suni kakuu haaraatti immoo jijjiiramee waan biraa fiduusaa waan gammachuu fiduusaa agarsiisa jechuudha. Allaadduun seenaa Noohii fi seenaa gugee Noohii wajjin wal qabata. Seera uumamaa boqonnaa 6, boqonnaa 7, boqonnaa 8, boqonnaa 9 irratti namni dubbisee bal'aadhaan seenaa kana hubachuu danda'a waan ta'eef sana keessa hin gallu. Gabaabinaan Noohi bokkaa badisaa jalaa ba'uudhaaf bidiruu akka hojjetu Waaqayyo isa ajajee jira. Ajajamee hojjete maatii isaa dabalatee beelladoota keessaa, bineensota keessaa, simbirroota keessaa, warra munyuuqan keessaa, uumama hundumaa keessaa kormaaf dhala taasisee bidiruu sanatti gashee tureera. Kanaan egaa bokkaan badisaan sun hamma roobuu qabu roobee yeroon isaa ga'ee lafti kun guutummaa guututti roobaan bokkaadhaan eega roobee booda guyyaa ayyaana Waaqayyoo ta'u immoo deebisee roobni sun gadi irrachaa dhufeeti guutummaa guututti lafti kun dachee kun guutuun isaa qooruu danda'eera jechuudha. Durarra maal tureera doonii sana keessa turaniiru doonii sana keessaa baanaan bishaan keessatti namnis bineensis hooriinis jireenya jiraachuu hin danda'u du'ee bada ture jechuudha. Kanaafuu akkaataa kanaan jiraachaa turanii Noohii fi maatiin isaa bineensotaa fi allaattota qabatee jiru doonii sana keessatti qabatee jiru wajjin bokkaan kun roobee eega ture booda guyyaa 150 booda lafti kun akka inni qooru eega tilmaame bidiruu sana keessaa ba'uu doonii sana keessaa ba'uu hin danda'u garichuma keessaa taa'ee ilaaleeti akka inni gadi hir'ate eega ilaalee booda jalqaba irratti maal erga arraagessa quraa kan jedhamu sana arraagessa ergee arraagessi sun Noohii bira ergamteetu garuu otoo naannoftee ilaaltuuti isa Noohii gooftaan ishee erge sana ittiseesu tortoraa jiru yookaan immoo raqa jiru argattee sana nyaachuudhaan yeroo ishee dabarsiteetti. Achumatti haftee baree hin deebine. Yeroo tokko akka arraagessaa deemtee hin deebitu ergaa ishee gamaan hin geessu jedhamee mammaaksa hamaa ta'een mammaakama jechuudha. Kana booda eegee gaafa dadhabu Noohii arraagessi sun hin deebiin gaafa hafu itti aansee maal ergaa qallee warra allaattota jiran keessaa simbirroota jiran keessaa gugee ergee jechuudha. Gugeen sun deemtee naannoftee lafa qubattu dhabdeeti lafti akka jirtu bishaan irraa hin qorre waan ta'eef deebitee dhuftee harka isaa diriirsee karaa foddaa manatti doonii sana keessa gashee jedha kitaabni qulqulluun. Ammas torbee tokko tureeti irra deebi'etu Noohi gugee sana erge. Gugee sana yeroo lammaffaadhaaf yeroo ergu gugeen sun maal goote balaliitee dhadheeti lafa qubattee bishaan sun akka inni qoore bishaan sun akka hin jirre roobni dhoqqeen bacaqiin lafarra akka hin jirre mallattoo kasraaf ta'u baala ejersaa lalisaa sana qabattee dhuftee Noohitti fiddee dhuftee Noohis kana booda lafti qooreera jechuudha.
waaqayyoon itti araarameera jechuudha. Duuni kun gidiraan kun dhiphinni kun yeroon gidiraa kun darbeera jechuudha jedheeti ishee simatee foddaa isaa banee bineensotas beelladootas nama isaas hundumaa fudhateetu duuni sana keessaa ba'ee addunyaa kana keessa jiraachuu jalqabee seenaan sun. Har'as guyyaa sanbata xiqqaa sanbata duraa kana manni kiristaanaa sana labsiti. Maaliif labsiti? Dooniin suni mana kiristaanaatiin fakkeeffama. Roobni sun immoo gidiraa akka kumoo fakkeessu turee fi gidiraa walumaa gala ilmoo namaarra ture sanaan hamma fannifamuu du'uu gooftaa keessa Kiristoos wajjin ture wajjin hamma guyyaa sanatti gidiraa dhala namaarra tureen fakkeeffama jechuudha. Kanaafuu gooftaan keessa Kiristoos dhalachuu isaatiin addunyaa kana keessatti argamuu isaatiin gugeen sun akkuma baala isaa qabattee oduu gammachiisaa Noohiif lafti qooriira roobni lafarraa badeera gidiraan biyya lafarraa badeera jette sanaa gooftaan keessa Kiristoos gara addunyaa kanatti dhufuudhaan immoo addunyaan kun du'arraa gara jireenyaatti jijjiirameerra. Abdii kutannaarraa gara abdii horachuutti jijjiiramneerra jetteetu manni kiristaana labsiti. Gugeen sun baala lalisaa qabattee dhufte. Baalli lalisaa jedhamee addunyaan kun akka inni lalisu kan taasise gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin maal ta'uudhaan ari'amuudhaan beela'uudhaan dheebochuudhaan du'uudhaan reebamuudhaan fannifamuudhaan du'a isaatiin du'a ajjeesee du'a keessaan ka'uu isaatiin nuuf addunyaan kun lalisaa ta'e jireenya gaarii jireenya gammachiisaa jireenya lalisaa ta'e bareedaa ta'e gammachuu qabu akka jiraannu nuuf taasiseera jechuudha. Kanaa akkuma baalli sun gugeen sun qabattee dhufte gooftaa keenya qabattee gara addunyaa kanatti kan dhufte. Baala lalisaa hundumaa kan hin quuqne hundumaa kan gammachiisu hundumaa gaafa ilaalus harkaan kan yoo tuqanis yoo ilaalanii sanaan jiraannaan eenyumaafuu bareedaa gaarii jaalala kan ta'e gooftaa fayyisaa hundaa kan qabattee kan dhufte gugee gaariin gugee eebbifamtuun gugee filatamtuun sun immoo haadha keenya qulqulleettii duroo maaramiidha jechuudha. Kanaafuu gugeen sun akkuma baala sana lalisaa sana qabattee dhufte haati keenya Kiristoosiin qabattee gara addunyaa kanatti dhufuu ishee agarsiisa. Mataatti hidhachuun keenya immoo baga gammaddanii akkuma bara sana Noohii kanaan karaa gugee sanaa gidiraan biyya lafaarraa bokkaan roobsi biyya lafaarraa ba'e sana har'a immoo gooftaan keenya du'a isaatiin du'a ajjeesee seexana diiyaabooloosiin diina keenya nurraa ajjeesee cubbuu jalaa bilisa nu baasee gara jannataatti nu jijjiireerra baga gammaddan jettee manni kiristaanaa yeroo isheen hawaasa isheef uummata isheef amantoota isheetiif yeroo isheen itti labsitu jechuudha. Gugeen Noohiif lallabdee baga gammaddetti har'a immoo mana kiristaanaa ijoollee isheef amantoota isheef amantoonnis walii isaaniitiif baga gammaddan jedhanii gammachuu isaanii yeroo itti waliif ibsanii jechuudha. Ayyee abbaa keenya guddannoof galatooma ala bareedaa ta'edha kan isiniif ibsanaa jirtanii. Egaa dhaggeeffattoonni keenya ala bareedaa ta'een hubannaa gaarii qabaachaa akka isin jirtan abdii qaba. Kan nu gidduutti argamanii jiru Malaaka Salaam Lubaa Misgaanuu Agasaadha. Egaa isaan barumsa guddaa nu dabarsaa jiru ergaa guddaa nu dabarsaa jiru. Dhumarratti wantoonni hin kaafamne yoo jiraate yaada sana nuuf kaastanii akkasumas immoo ergaa yoo qabaatan dhaggeeffattoota keenyaaf yoo qabaatan kaastanii asumarraan goolabna. Tole naaf yommuu keessaniif galatooma. Torbee kubbii kana keessa yookaan torbee gidiraa kana keessa taateewwan hedduutu gaggeeffama sirnoota baay'eetu gaggeeffama. Sana hundumaa caqasneera jechuun hin danda'amu. Iddoo argamnutti abbootii keenya tajaajiltoota mana kiristaanaa barsiisota wangeelaa yoo gaafanne kana caalaatti nuuf ibsuu danda'u. Waan nuuf hin galin maaliif manni kiristaanaa keenya hundumaa mana kiristaanaa keenya beekuun barbaachisaadha. Manni kiristaanaa kee eenyu amantaan kee eenyu maaliif kana raawwatti maaliif kana gaggeessiti kan jedhu kana beekuun dirqama tokko amantootaati jechuudha. Callisneedhuma tilmaamaan gaggeessuu hin qabnu tilmaamaan sagaduu hin qabnu tilmaamaan tsoomuu hin qabnu tilmaamaan waaqessuu hin qabnu sirriitti barannee beeknee adda baafannee kana waan ta'eef akkatti sagadaa jira kana waan ta'eef akkatti waaqeffadha kana waan ta'eef akka kanaan hin tsooma kana waan ta'eef akka kanaan hin kadhadha jechuudhaan amantoonni hundumni keenya sirriitti eenyuun maaliif sirna kana maaliif gaggeessina kan jennu beeknee amanneetti deemuuti qabna. Waan nuuf hin galin yoo jiraate irra deddeebinee gaafannee hubannoo ga'aa ta'e argachuu qabna. Keessumattuu bara keessa jirru yeroo carraa gaarii miidiyaaleen hawaasummaa hedduun wangeela lallabaa jiru, kitaaba lallabaa jiru, sirna mana kiristaanaa daddabarsaa jiru waan ta'eef sana sirriitti gaarummaadhaan ilaalcha gaariidhaan hubannoo gaariidhaan ilaallee fudhannee ittiin jiraachuudhaaf
of qopheessuun gaariidha ergaa jedhu qaba jalqaba irratti. Itti fufee ergaa gabaabaa qabu keessumatti torbee gidiraa kana keessa wanti nuti yaadachuu qabnu jennee irra duratti kakuu moofaatti keessatti gidiraa dhala namaarra ture du'aatii hamaa kufaatii hamaa dhala namaarra ture sanatti yaadachaa jirra. Dhala namaa kufaatii hamaa keessa jiru kana immoo fayyisuuf jecha gidiraa guddaa kan nuuf jecha gidiraa guddaa kana keessa kan darbe gooftaa keessa Kiristoos itti yaadanna jechaa jirra. Amma garuu bara keenya keessa immoo kun taateewwan amma seenaa nuti kaasne kun akka jirutti ta'ee kana qofa kan itti yaadannu otoo hin ta'in bara keenya keessa taateen nurra ga'aa jiru. Rakkinni qormaanni godaansi nurra ga'aa jiru maali? Uummanni keenya biyyi keenya haala kamii keessa jirti? Eenyufaatu eessatti dhiphachaa, eessatti rakkachaa, eessatti beela'aa jira kan jedhu yaadachuun barbaachisaa jechuudha. Ayyaana kiristaanaa kamiinuu yeroo gaggeessinu, yeroo ayyaaneffannu, yeroo kabajnu warra haala gammachuu keessaa fi haala gaarii keessa jiran qofaa yaadachuu isaan qofaa yaaduu qofatu hin ta'in haala mijataa hin taane keessa kan jiran baay'eetu jiru. Du'aaf jireenya gidduu yookaan hin duune yookaan hin jiraanne yookaan nyaanne yookaan hin dhugne otoo qabaree akkaataatti nyaatan otoo qabaree akkaataatti uffatan kan dhaban dhiphina hedduu keessa kan jiran baay'eetu jiru. Namoota kana karaa dandeenyeen ilaalcha kiristinnaatiin ilaalcha waaqayyoo gooftaan keenya otoo hin tuffatin ilaali. Inni waaqayyoodha. Gidiraa kan hundumaa dhukkubbii kan hundumaa dhukkubsatee maa jennu homtuu dhukkubsachuun isa barbaachisee miti. Otoo dhukkubsatiin nu fayyisuu hin danda'a ture. Otoo fannifamin nu fayyisuu hin danda'a ture. Du'ees otoo hin awwaalames nu fayyisuu hin danda'a ture. Garuu hammam dhukkubni keenya hammam akkasitti dhaga'ame. Miidhamuun keenya hammam akkasitti dhaga'ame akka nuti beeknuuf. Nuuf jecha miidhamuun isaa kun jaalala kabaja addaa nuuf qabuu fi isa nuti miidhama hamaa ulfaataa keessa jiru sana ofiisa dhandhamee ilaaluudhaaf jechadha kan hin dhufe. Nuti immoo kana beeknee gooftaa nu eega kana gidiraa akkasii anaaf jecha kana keessa dabarsee ani immoo eenyuuf maal godhu? Warruma diina koo ta'aniyyuu diinuma kooyyuu jaallachuun akkanarraa eegamu. Ani isaaf diina ta'aniitu jirutti cubboo jechuun akkoo isaaf diinadha. Isaaf ajajamuu diduun adeemsa karaan nu kaa'e kallattiin nu kaa'e sanaan deemuu dhiisuun isaa wajjin diina ta'udha. Kan hundumaa dhiisee garuu galuuf qabee isa nuti fannifamuu qabnu fannifamee isa nuti du'uu qabnu du'e waan ta'eef diina kee kan mataa keetti jaalladhu waan nuun jedhuuf kallattii adda addaatiin namoota walitti bu'anii jiru. Qabeenya keenya fudhatan kan jennu, fira keenya ajjeesan kan jennu. Isaan kana gara jaalalaatti gara amantaatti finnee yoo isaanitti araaramne waaqayyos waan nutti araaramuuf namoota haala wal qabannee jirutti yoo walitti araaramne waaqnis waan nutti araaramuuf isa kan amannee warri haaloo qabannee jibba addaa keessaa lola addaa keessaa jirru sanarra dabarree waaqaaf jennee dhiisnee walitti araaramne. Warra beela'an warra rakkatan warra dhiphina adda addaa keessa jiran kallattii dandeenyu qabeenyaan waan dandeenyu qabeenyaan qarshii keenyaan nyaatarraa kennuudhaan uffata keenya baasnee kennuufiidhaan waan dandeenyu hundumaa kenninee fi namoota kana rakkina isaaniif qaqqabuudhaan warra immoo bira geenye isaan gargaaruudhaaf haalli nuuf mijanna garuu haala ulfaataa keessa warra jiran immoo akkuma manni kiristaanaa gootu halkanii guyyaa galgalaa ganama otoo wal raankutiin warra dhiphina keessa rakkina keessa jiran yaa waaqayyooti hin dandeessa nuuf yaadadhu dhiphina sana keessa du'a hamaa keessa gidiraa beela hamaa keessa godaansa hamaa keessaati ati nuuf yaadadhu nuuf baasi bilisa nuuf baasi jennee isaaniifis kadhachuun walii keenyaaf kadhachuun ofiifis kadhachuun guutuu biyya keenyaaf kadhachuun keessumattiyyuu daangaa biyyattii kabachiisuuf jecha fuullee waraanatti dhaabbatanii meeshaa hidhatanii biyyattiidhaaf hawaasa kana uummata kanaaf kan dhaabbachaa jiran isaaniif illee kadhachuudhaan walumaa gala biyya keenya guutuudhaaf kadhachuudhaan waaqa keenya tajaajilaa waaqa keenya kadhachaa amantaa keenyatti jabaachaa sirna kana haala kanaan gaggeessaa waaqa keenyaaf amanamnee jiraachuun nurraa eegamaa ergaa gosa dhumaati. Ameen. Abbaa keenya guddaa galatooma ulfaadhaan nu kabajanii gidduu keenyatti argamtanii dhuftanii bifa kanaan nu barsiisuu keessaniif ammallee irra deebi'uudhaan guddaa galatooma ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Hordoftoonni fi dhaggeeffattoonni miidiyaa Suturiyaas bakka garaagaraa taasisanii kan sagantaa kana hordofaa jirtan hubannaa bareedaa karaa argattan akka irraa hubatan abdiin qaba. Egaa sagantaan dhibbaa keenya guyyaa har'aa keessatti keessumattuu torbee dhukkubbiidhaaf sirnoota isaa tokko jedhuun sagantaa kana isin qopheessinee jirra. Hanga xumuraatti taatanii waan nu hordoftaniif waan nu dhaggeeffattaniif isinillee guddaa galatooma jechuun barbaada. Gaaffii yaada yoo qabaatan karaa saanduqa yaadaadhaan nuuf erguu nu dandeessu. Sagantaa biraadhaan ga'utti deemnutti nagaan tura.